waan itti dabalanii yookiin qannasanii irraati waggaa lammaffaatti haaromsaan birrii ambiraatiin haaressuu danda'a jechaadha. Gidduutti garuu birrii 1,000 sirra jira dhiistee deemte fidii hin ta'u taanaan riistooraantii kee cufnan jedhan. Isaanillee sabrii namaa qaba. Laayisansii nu haaressuuf ji'a 2 namaa kennu. Yeroo namaa kennu. Isin garuu walii obsuu hin dandeessan. Kanaaf warroonni laayisansiitiin doorsistanii baabaan haasaa ajaa'ibaadha kan inni kaasee dhorkaadha jechaadha. Jechuun baay'ee dhorkaa. Isin gaafachiisin jechuun barbaada. Kana dhabaaba. Ani immoo yaada dabalataa itti dabala asirratti. Seera biyya kanaa keeyyata waliinis himuu danda'a. As deebi. Seerri biyya kanaa maal jedhaadha? Ani kasi gaafadhe. Seerri biyya kanaa maal jedhaa? Fakkeenyaaf amma namni rezidansii viizaa ta'e tokko seera biyya kanaatiin ID isaatii fi paaspoortii isaa harkatti qabachuu qabaa jedha seerri. Paaspoortii fi ID'n hin kennamu kafiilatti abbicha harkata. Ifni abbichi yoo jalaa bade nama san jalaa yoo bade namichi sun biloo gochuu danda'a. Eessatti illee waraqaa isaa hojjechiifachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni paaspoortii isaanii ID isaanii qabatanii badurra karaa seeratiin gaafatanii biraa deemuu danda'uudha qabu. Nuti amma uummatatti himuu kan qabnu seerri kana jedhaa garuu fakkeenya waan seeftiidhaaf kaafteerti. Fakkeenya ati reestoorantii mataa keetii qabda. Ijoolleen si jala jiranii achuma si yeroo hojjetu paaspoortii isaanii tarii kukkutamuu danda'a jettee fuutee kaa'uu fi dandeetti. Waliigaltee keeti. Garuu immoo akka keetitti osoo hin taane fakkeenya amma haala reef amma ati jette saniin namichi tokko biyya kana keessa kaampaanii qabaa. Kaampaanii osoo qabu biyya galee haa jennu. Kaampaaniin ijoollee paaspoortiin ijoollee kanaa namicha kana harka jira. Namni isaanii kennan jiru. Isaan kaansileeshinii leebara gaafa gaafatan leebara kaansileeshinii kenneef. Paaspoortii garuu argachuu hin dandeenye. Amma raajiin ijoolleen kun jiru qaban baasii bilaaltiif illee saaxilamanitti ganaa imbaasii kenna dhaqan. Gaafa imbaasii dhaqan paaspoortiin isaanii yeroodhaan deebi'uu fi dhabuu danda'a. Oversteejii jala galu. Haala kanaanis gaaga'amni jira. Kanuma amannaa የወደፊቱን ነው ማውራት ያለብን። ያለፈው አይደለም። namoonni illee akka irraa barataniif ciccinee jala sararree madeessinee itti himuu danda'uudha qabna. Kanaaf abbaa barbaade haa ta'u, kaampaanii ijoollee biyya keenyaa ka onlaayinii kana haa ta'u, kaampaanii zeegaa biraa haa ta'u, gaafa galu namni taammoo kamasaaqaa kaas qaddimoo manxanqaq jedhan. Nuti du'a nama keenyaa rakkoo nama keenyaa garamiin hambifnaa eega ta'ee hunda dura maal gochuu danda'uudha qaban. Tokko mirga isaanii beeku. Lama dirqama isaanii beeku. Ijoolleen keenya dirqama isaaniillee beekan. Ijoollee namicha kaampaanii fakkeenya ijoolleeti yaa'an ijoollee biyyarraa fidee kaampaanii galchee sa'aatii hojii deemamuun taa'anii laayivii ta'anii kan haasa'an viidiyoo kaameraa baasee natti ergee ijoolleen kun akkana kunoo argii jedhan. Ayyee ani maal godhe? Ijoollee dhaqee viidiyoo itti argisiisee bakka kana ari'amuu dandeettu. Bakka kana gaafa ari'amtan biyya galuu malee ammaaraatii biraan qabdanii. Rakkoo yoo jiraate kaampaaniin kun. By the way, dursa nama fidde tokko tiriitii barbaachisa. Maraata nama fayyaan qabne tiriit gochuun barbaachisummaa qabaa meeree sooyyee. Nama seeran beeyne nama biyya kana dhufellee tiriit gochuun barbaachisummaa guddaa qaba. Nama fayyaan qabneen garaagarummaan qabu yookiin nama jaamaadhaan garaagarummaan qabu namni biyya kana dhufu. Horiin biyyaa ofiisitti bookkisu biyyaan baatti ni mar'ataa yaada. Ifin collee fedhe yoo ta'e biyya kana eega dhufe hubannoo beekuu dhabuu danda'a. Abbichi fide sun follow up gochuu danda'uudha qaba. Even if paaspoortii isaa kan ammaan booda haasaa jira dhiifama warri as jala jirtan daldaaltonni jechuudha. Ana dabalatee si dabalatee nama biyyarraa fide tokko kaampaanii yoo galche paaspoortiin kaampaanii harka galuu qabu. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee kaampaanii keessattuu ijoollee keenya qofa osoo hin taane IDs paaspoortiinis kaampaanii harkaa fudhate beeka. Kaampaanii harkaa fudhate wallaahi sooyye. Hojii ijoolleen keenya hojjettu
masriin hojjetaa jira. Tooftaa kana ijoollee makeenatu ittiin. Seerri biyya kanallee cabsanii ijoollee irree rakkoo keessa galchan. Rakkoon sun dhaabachuu danda'uudha qabaan. Ijoolleen firii viizaa irraati paaspoortii maal harkaa fudhanii moo? Ani bar ijoollee kaampaanii siimaa jira. Gara ijoollee viizaatti ijoollee firii viizaa maaltu jira miti. Gara ijoollee firii viizaatti illee yoo deebine sansii xumuree jira. Walumaa galatti paaspoortiin ijoollee kaampaaniin hin kennu hedduu yeroo baay'ee. Garuu amma ilaa amma isa kanarratti yeroo baay'ee gaafa deemtee waan akkasii hin gaafatta maaliif akkas harkaa fuutettee mini warra kana duraa hundumaa harkaa fuudhu gatii ta'ee fi isaantu barsiisa isa kana beekta. Seerri kana jedha garuu waan nama dhibuu seeraan biraatti illee wanto itti seeftiidhaas hin jira poolisii gaafattu. Amma an seera jedhe malee ani bar ijoollee amma seeftiidhaaf waan jedhu an amma maaliif beekta amma anna suuraadha waan inni irraa haasa'u irraa boritti na gaafachiisedha. Maaliif al tokko gaafa akkasitti ijoolleen kaampaaniin irraati hojjete salarii maxxuxuruutu hojjetanii paaspoortii isaanii sassaabanii be'aarroo isaan bira kaa'u beekta sassaabamee ta'a. Kuni seera mataa isaanii qabu. Farramtee maalittidha kan paaspoortii kee kaawwattu. Baay'ina warri kana duraas amma warri haaraa dhufaa jiran tun ta'in warri waggaa 5 waggaa 6 duraas akkuma kana kan isaan gochaa turan. Amma kana duraan illee gaafa kaampaanii keessa hojjedhu kaampaanii guddaan hojjedha. Paaspoortii koo fudhachuu nan danda'a isaatiin barbaade dhaqee farramee garuu noormaalii biiroo mana kan taa'u. Garagalee malummaa ilaalee beeku. Asirratti waa si gaafadhaan. Eega kana ta'e jechuudha. Eega kana ta'e leebaratti gaafa dhayitee kaansileeshinii sii kennu leebarri paaspoortii maaliif irraa siin fuunere? Eega akkas ta'e. Leebariin yoo namichi sun paaspoortii dide maalidhu gara poolis xaabiyaatti si ergu. Maaliif amma yeroo baay'ee seeftii barbaadna jedhanii kan isaan akkas godhan. Namoonni ijoolleen baay'een hojii barbaadanii sirriitti seeraan dalagachuu barbaadanii dhimma paaspoortii isaan qaban dhimma ID malee si galee. Kan ammoo warra duraan ture warra waggaa 10 waggaa 12 waggaa 10 meeqa dura warra turetu badii balleessa. Si galee kanaaf amma isaanii tumuma tumsataniiru. Walumaa galatti waa'ee seeraan ol qabsiisee haasa'ee akka seeratti sirriidha. Paaspoortis IDs kan abbaa dhuunfaati abbicha harka taa'uu qabaa jira. Googil godhi ilaalu. No. Akkasirra waa'ee googiliin barbaachisu akkas jedha seerri akkasidha. Eeywa lammaffaa nama amma firii viizaadha jedhamu kana ijoollee keenya jechuudha. Waa'ee ijoollee keenyatti itti sii deebi'ama. Anis kaampaanii qaba atis kaampaanii qabda. Kaampaanii kee jalatti nama qabdu nama 15 yoo ta'e nama 15 kun kaampaanii kee kana jalatti waan feetin hojjechiisi ati. Mallaqa barbaadin hojje 8 illee fudhadhu. Garuu seerriin eeyyamaa fi eeyyamu san keessa seenuu hin barbaadu. Garuu immoo namichi kun si biratti hojjechi ati na bira dhuftee na biratti hojjechiifattee paaspoortii keessi harka qabee ID keessi harka qabee fuudhee mana madaamii yoo si galche dubartirraa dubbachaa jira amma. Paaspoortiin keessi harka jiru na harka jiru. Ati mana madaamii jirtu. Wallahi ያለ እኔ በተጨባጭ አለ በተጨባጭ እንጀሩ ዋና ከራዚ ኧረ በፍጹም እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ምን ማለት ነው? ወሮን እዚህ ያለ ጅርተን ወሮን ዱንፋ ኬሰኒን አይዲ ወጀቺ ፈተኒ ፓስፖርቲን ኬሰን ከፊለ ኬሰን ሰምብረ ጅሩ ሰኑ ከፊለ ነመ ኬሰኒ ብረ ጅሩ ሄዱን ኬሰኒን ጅርተኒ አናምቲ ሶየዳ ወደፈን ማሊፊ ኖ ማሊፍ እንደንዳ ማሊፍ ማለቀሽ ከፈቴ ሆጀቺሰቴ ፓስፖርቲሽ ኤክስኪውዝ ሚ ኖ ዋና ኩኒ ተስማ ባዬ ጭቡ ዳቦ አማ ጭቡ ዳጀሪ ማለ እንጅረን እንጅረን አራም ረጋ ቀበተማ ዋን ቀቡ ማሊፍ ኢሳንቱ ናካ ጀዴ ከነሞ ፊዳ ጀኔቲ ከነ ማሊፍ አከፉ ናማ ኩደሰደ ዮፍ ጀላ ቀባተ ኩደሰደተኑ ፓስፖርት ኦፍ ብረ ቀበ አከ ዱር አመኑቲ ዱራኒ አረበ ጀለ ጊዜ ቱረት ፓስፖርት ከናርከ ቀበተኒ ፓስፖርት በርባዳ ቢየ ገለው የተን ፓስፖርት ከሆዱ ሲንጀራኒ ቢየ ገልቴ ደቢ ሲገላ ኩኒዮ ጋፋ ፓስፖርት ጋፈት ብሪ ሲጋፈት ጀቹን ኦፊክ ከፈቴ ሆጀቴ ሆጀቺሰቴ ናርከ ፉዴ ኖ ኤላፈ አከስዳ ባባ ጀቹን
Anis ati situ naa hojjete birrii kootiin naa hojjette achi booddee immoo paaspoortiin isimo barataa. Paaspoort ila. Anamma nama sirriitti agalu agai. Nama sirriitti agalu. Ani ijoolleetti yoo already paaspoortii fa'aa illee kenneefii jira waan ta'eef oma daandee asa. Agai. Fakkeen naafi. Akkasuma malee. Qoyka. Fakkeen anamma ijoolleetti yaa kennee jira waan ta'eef. Jira sooyyee. Ati na bira dhuftee waraqaa